barsa. So it's just kind of, it's an ongoing, you know, dhufe gaafini nuka hagum dandayin deebisuu fi yaala. Waggaa tokkoon keessatti carraa waliin dubbachuuf carraa gamgaa argatan waliin Jawaarfaa waliin dubbachuuf sii fi Oromoon. Darbeen haasofna. Yeroo garii torbaanitti mar tokko depending on maaltu ta'u jira. Yeroo garii torbaan lammoo ji'a ga'ellee num jira. Akkuma haalaati. Dhimmi hidhamuu Jawaar ilaalchisee akka dhiibbaan Itoophiyaa irratti taasifamu hawaasi Oromoo sochii adda addaa taasisaa ture. Sochiin kuniin akka ati ilaaltutti hagamii bu'a qabeessa? I think warri biyyaalaa warri diaspora baran hojii guddaa hojjetan. Asli turee jettee hojiin sunittum jira. Hin dhumne haga warri Oromoon hundinuu waa'ee kanaaf haga warri hidhamanitti ittiin fufti. Barkan wanni nu barannee ajjecha Haacaaluu warra ka'ee warri Jawaarfaa warri nama hedduutti hidhame. So I think sun hedduu warri biyya alaa dhaga'ame xiqqaa guddaa osoo hin taane namni hundinuu karaa advocacy'n ka'e sun hedduun aboonse maal jennaan durii nama muraasa deemee hiriir bahee xalaa barreessee waan adda addaa godhu ammoo barana ijoolleen ka durii waa'ee Oromoo iyyuu hin beekne asirriitti hin beekne kaanii kun qabsoo kii jedhanii akkamiin hirmaachuu danda'a maal godhuu danda'a dandeettii kiyyaa beekumsi kiyyaanii qabsoo kanatti hirmaachuuf jedhanii waan adda addaa fidan biyya alatti. So hojii gaariitti hojjetame ammallee ittiin fufee jira. Wanti namni hedduun hubachuu dadhabe lammummaa Jawaar Mohammediiti. Jawaar lammii Ameerikaa moo ka Itoophiyaa yookaan Ameerikaa ta'e biitii hedduun Ameerikaan guddoo califtee jedhe yookiin waan isaan hojjechuu jiran kan hin beekne jira. Amma kanatti inni lammummaa hin qabu. Ka Ameerikaas gadhiisee warri mootummaan Itoophiyaa illee lammummaa biisuuniitti kennuu dida. Na kanaafuu inni lammummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Hin qabu rakkoon guddaan suni. Because Ameerikaan illee hagwee falmuu fi akkuma namaatti falmuuf danda'an malee akka lammii ofiitti falmuuf hin danda'ani. Kaachillee inni karaa adda addaan yaalee sababa adda addaan itti kennuu didanii. Jawaareegii akka jijjiiramii siyaasaa Itoophiyaatti dhufu gahee guddaa taphatee namni cuftiin beeka. Ammoo gaafa inni gara biyyaatti deebi'e gaafa inni Itoophiyaatti deebi'e inni dhamaa jettee yaaddee beektaa? Dhugaa haasaa faslee beekee ture maal jennaan seenaa biyyi sunii yoo ilaalte waanuma kana deemaa ture. Dhugaa namni hedduun jijjiiramaa dhufu jedhanii ammoo biyyi sun still wasn't stabilized. Jijjiiramni namni abdatu suni qabatee aktansaa itti maal jedhe. It wasn't established yet. It was still in progress. Potentially qabaachaa ture malee jijjiiramni dhugaa hin dhufne. So haalli mootummaan biisuunii ka bardheeraaf godha ture waan jijjiiramu abdiillee irraa qabaachaa ture. So there was potentially warri hidhamanii yookiin waan adda addaa godhuuni sammuu kee keessa ture. Ittimtee akka yaaddotan qabaate yookiin akka inni hidhamu beektu kana yaada kan kee is waliin geettee yookaan is waliin qooddee? Waan yaadii hedduu itti himee ture. But inni akkuma isan beektanii argitanillee alaa waan tokko irra cicee irra hin deebi'u. So waan kana godhuu qabaa yeroon isaallee yeroo warri asii deeman irra deemnee achi jiraannee jijjiiram kana fuuldur deemsisuu fi sunitti qabsoo kanaaf jiru jedhee deeme.
Eegi ni dhame waan hedduutu ta'ee keessumaa gaaf warri lagana nyaatar Turkaanii Oromoon hedduuni yaad guddaa keessa galanii akka haadha warri isaatti akka haadha ilmi isaatti maaltu si dhagam gaafas? hedduu stressing godhe duraaniyyuu yaaddoon kana jiru incime maal jennaan yaad rakkoo dara sunirraa amma karaa fayyaatti dhufe yoo nyaata lagattu especially guyyaa 40 qaamni kan keellee jijjiirama adda addaa keessa deemaa warrilleen hedduu dhukkuba turan Jawaar taatus Hamzaas Gammachuus hundinuu waan rakkachaa turanii and mana kimi deemuu hin dandeenye. So halkanii guyyaa hanga dandeenyu waan godhu dandeenye dhiibbaa asii godhuu qabna goonee and then kan waaqumatti kadhachuu because yeroo waa'ee fayyarra dhufu namni control godhuu hin danda'u and haga warri mana kimi deemanii ilaallatanitti hedduu rakkoo guddaa keessa tura. Jijjiiramii dhiyen kan dhufe ammoo Baqqala Garbaa fi Jawaar Mohammed Faatii shakkii haqa argachuu fi shakkii qabnaa jedhanii murtiitti dhiyaachuu didanii atini adeemsi himannaa isaanii kana waggaa tokko keessa hordofuu turtan keessatti dhimmi isaanii kuniin haqa sirriin argataa jettee abdatta? No, hin abdadhu maal jennaan akkuma warri mar hedduu jedhanii rakkoon kun yeroo waa balleessanii hin hidhamne waan rakkoo siyaasaa taatee fi furmaanni isaa karaa siyaasaan dhufa jechuurra callaa osoo hin taanellee adeemsi man murtii yoo arginullee akka sun mirkanaa'e hin beekna hagamma deebiin warra tokkollee hin deemine murtiin tokkollee murtoofne lafumirra harkisu waan jiraniifi I think murtoon warra murtuun sirrii jedhee yaada. Jawaar Mohammed nam beekama nam xiinxalaa siyaasatii waan siyaasaa hedduu hojjetee waan hawaasa hedduu hojjetee namni hedduun karaa miidiyaa hawaasaa kan irraa hordofuu malee qaamanis hin beeku. Akka haadha warri isaatti akka haadha qabsaa tokkootti akka haadha warra qabsaa tokkootti Jawaar eenyu caala beektaa? Jawaar eenyu jettee ibsita akka haadha warri isaatti akka nam akka dassaa is beekutti? Also sun jirut I think Jawaar nama kutataadha yoo waan tokko murteeffateen godhaa karaa kana yaaluu qaba yoo jedhe nama irra hin deebine haalli ammaan tan keessa jiru sun hin garsiisa waan tokko amannaan ittum fufaa and kabiraan Jawaar taphachuu jaalata yoo media reacher or hojii jirre nam qoosu jaalatu nam hedduu taphatu. Gaaf Jawaar waldaa dargaggoota Oromoo addunyaa hundeessee waliin turtanii jedhanii mee waan isaa nutti himi? Nuyyuu karaa suniin wal baranne yaad sun fide karaa adda addaatiin nu hangaafas waldaa dargaggoo Oromoo Minnesota keessa hirmaachaa ture. So karaa suniin na qunname. I think dhaabuuni muuxannoo hedduu kenneef akkuma yooman tokko jaartu you lay a breakdown bu'uura isaa keettee ittumedaa waan deemtuu fi experience gaarii ta'ee fi uummatallee barachuu fi sun bu'uur sunitti is asin gahe is callaa osoo hin taane warri daaddaa keen ka gaafasi arra hawaasa Oromoo keessatti gahee adda addaa katabachuu jiran waldaa dargaggoo Oromoo idil addunyaa keessa ba'anii training adda addaa fi haasaa adda addaa fi experience sun argatanii arra hawaasa keenya tajaajiluu jirra. Dhaggeeffattoota yookiin hordoftoota BBC Afaan Oromoo kun sagantaa keenya karaa Facebook Live isaanii dhaqqabu kan isiniif dhiyeessu jiru an Asli Galgalooti namni nu dubbisuu jiru karaa sagaleetiin viidiyoo isii ammaan tan teeknikaa fi arguu hin dandeettanii Arfaasee Gammada
arfaasidi falbatu mirgna momati haad warra dintala siyaasaa miseensa kafaa'o Jawar Muhammad waan arraa nurra ibsu jirru wagga tokko erga Jawar hidhame isaan akkamiin dabarsanii wagga kana akkamiin dabarsanii isii akaad warra Jawarii fi ilmi isaanii Oromooni taaleni gaa'ee dubartooti Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qabdu irraa haasa'u jirra arfaase yoo gam kan keetitti deebi'ee Jawarri nam dhaadannoo Oromoo fast jedhamuun addunyaa irratti beekame kanaan booda Jawar ees gaa jettee yaadda? Jawar akkum siin jedhe kutataadha. So gaafa Oromoo firstii jedhee hin teenne akkamiin mirga uummata keenyaa kabachiisuu danda'a akkamiin uummanni keenya mirgi namummaa argatanii jiraachuu danda'an jedhee ka'e ammallee akkasuma man hidhataa illee hojii hedduu hojjechuu jira akkuma arginu gaafa uummata keenyaaf falma even yeroo lagannaa jalqaban akkasumatti hin kaane rakkoo adda addaa gaafa gammachuu ayyaana irra gahaa ture maatii firoota deemanii ilaalan irra ka'e ufiif jecha warri lagannaa sun hin jalqabne namaa fi jecha waan jalqabanii fi achumtaa illee ummat keenyaaf falmuu jira. So fuulduraaf illee akkasumatti fufaa bakkum jiretti. Dubartoonni Oromoo akkuma reefoon jedhee qabsoo Oromoo kan keessatti gahee guddaa qabanii waan hedduu kaffalanii atiin akka dubartii qabsooftu tokkootti akka warra qabsoo Oromoo kan keessatti waan hedduu keessa bahee fi dubartii Oromoo beekamtii isaaniif maal beekamtii isaaniif ta'e argachaa jiranii akka yaaddutti? Asli sun gaafii hedduu gaariidha. Kaaktivisaa ture. I think beekamtii barbaachisaa argachuu hin jiran. Akkuma nu beekne dubartiin Oromoo qabsoo Oromoo keessatti jalqabumarraa keessatti hirmaachaa ture. Arrallee ittuma hirmaachaa jiranii karaa adda addaatiin waraan keessa ta'uusii akkuma ammaa karaa advocacy adda addaatiin hirmaachuu jiranii. Ammoo seenaa warra hojiin warra dansa beekamutti hin jiru. Ammoo dhiibuma jiran maal jennaan beekumsaaf hojjechuutti hin jiran waan qabsoo kanatti amananii irratti hojjechuu jiran malee beekumsaaf hojjechuutti hin jiru. Beekumsaaf hojjechuutti hin jiru callaa osoo hin taane akka hawaasaatti ibsuun hedduu barbaachisaadha. Sun dirqama nama hundaati. Atiin akka nama abbaa warkan keetii qabsuuf gumaachee ammallee akkuma nam tokkootti wanni hedduun sirra eegamu waan akka rakkoo akkamifaa si mudatu yookiin challenges akkamifaa kee baata? Arfaase? Dhaga'u jira. Nam kaanii namni hundinuu rakkoo adda addaatti mudata, right? Akka dhuunfaatti akkuma duraan jedhee yoo namni tokko maatii keessa hidhamee yookiin ajjeefamee gahee warri taphachaa turetti jira. So gahee sun sirra bu'aa, right? So akka maatiitti rakkoo sun inni mudate akka hawaasaatti akka dhuunfallee waan adda addaa jira. Ammoo rakkoon kun nam hunda ka maatiin irra hidhametti irra ga'u jiru dhugaan biyya alaa jira. So xiqqoo salphaadha. Ammoo warri biyya keessa jiranii ka guyyaa guyyaan waan kana argaa jirutti fufaa jirutti skeeliin isaa adda. Qabsoon kun nam hundaaf addaatti affekti godhuu jira. Gaafini hordoftoota irra dhufu namni hedduun gaafii hedduu si qaba. Ammoo gaafini namni hedduun gaafate tokko atini Oromoo xiqqaa akka ilma kan kee akka ilma bacaalu gochuuf maal barsiisaa jirtaa jedhan? I think inni duraanii sammuu isaa akkasuma I think karaa barumsaanii karaa seenaa waan ani ofii baradhellee itti himu and
So hagum danda'e waan hundaani akka inni abbaa isaa caalsa namuu fedhe iyyuu akka caalu guddisuun yaad kiyya. So hanga danda'een irratti hojjechuu jiru. Qabsoon Oromoo gar fuulduraatti maal taatillee gahee kan kee barbaadda dhiibseeni yoo namni hundin wettaan hirmaatee dhiibe qabsoon keen bakka nu barbaanna gahaa. Nami qabsaanii jihan keessa yookiin guyyaa lama akka dabre waggaa dabre jeefamee Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluun du'i isaa Oromoo hedduu gaddisiisee nama aartii yookiin karaa aartiitiin karaa aktivistiizim qabsoo Oromoo kanaatti waan guddaa yookiin gahee guddaa qabu. Atiin akka nam tokkootti Hacaaluu duraan beektaa wal argitanii beektu walitti dhiyaattu muddannoo yookiin meemoriiz isaan waliin qabdu jira. I think Hacaaluun ajjeefamu waan hunda takka uummata Oromoo hedduu nu dhagaame hedduu nu rifachiise. Maal jennaan Hacaaluun nam tokko callaa miti. Hacaaluun goota. Hacaaluun hawaasa keenya kakaasee karaa sirbisaatiin karaa adda addaan qabsaa'ee waan ta'eef Hacaaluun gahee guddaa taphatee qabsoo keenya keessatti yaadannoo akkam qabu yoo jettee Hacaaluun yeroo waa'ee Oromummaa haa ta'u is very serious, seriously ta'ee sitti haasaa yeroo garii jira ka halkan guutuu teennee waa'ee Oromoo haasofnu. Akkasumas osoo jiru Hacaaluun akkuma hedduu si kofalchiise hedduu jookii godhaa. So akkasi qabadha nam taphatee nam si kofalchiise nam gammachuun isaa sirra darbeellee si gammachiisudha. Seenaa kan kee keessatti akka nam tokkooti akka dubartii Oromoo tokkootti waan Oromoo irraa dinqisiifattu maal qabda? Jabina Oromoodha. Dhugaa yeroo waa'ee Oromoo haasofnu waa'ee rakkoo haasofna haaluma yeroo nu keessa jiru malee uummanni keenya warra jabaadha. Maal jennaan waggaa 100 ol adum akkan mirgi warra dhiibamaa irraa fudhatamaa hidhamaa ajjeefamaa dararamaa hagamma dhaabbatee mataa ol qabata. Hedduu Oromummaa kiyyaan boona rakkoon keenya gad nu qabee nu hin diqqeessine rakkoon sun daranuu nu dhiibe haga bilisummaan nu dhiibu jira. Akka dubartii qabsooftuu Oromoo tokkootti namoota qabsoo jiranii dhaamsa akkamii qabdaaf? Dhaamsi kiyyaa jabaadha. Maal jennaan yeroo